Saudi Arabia ada. Yep. Tapi goda. Saudi Arabia ada. Jinni tane rume jira jette. Ummanni kan ajanda ada. Kan ajanda ada bakka gote male wanni namni jinni teeru mun jiru. Jinnum timaayni mali ka jari jira. Me way jinni teeru muketi ergairum te hagami. isa jedhu ibsime. Okay. Duraan dursee ani arraantana mana keetitti akka wanni kuni kajiban taane sheekonnileen ol ba'anii ibsanii jiran naf fakkaata garuu amma gaafiin kuni ummata hin dhaga'inii fi hangammaan tana naf fakkaata miti. Aywa. Okay. Duraan dursee ani waan soba manaa hin feesisu waan haqiiqaa takka mubeen gaafachuu jira. An kan jiraadhu magaalaa Makkaa keessa. Maqaan kee Qasirri Munaala. Jinniti guyyaa meeqa eegaramte takkiin immoo hangamii jettan. Na ani guyyaa almost guyyaa 10 irra dabree immoo ani waa'ee jireenya kiyyaa even bultii akkamii qabachuu dandeenya kan kun akkamii godhamee hajoote maaliif wanni kun taarika keessa waan jiruuf ikhtibaara takkiin immoo fatanaa naa godhame san arraantana mubaarakii fi faamiliin isaa akkaan dabreellee ni beekan akkasumatti mubee jechuun waan kijiba kan taane himanii jiranii dhugaadha jinniin yoo ilmi namaa sodaatee ni sodaachifti yoo gartee tarma dhugaasan tajaalattu ta'e immoo takkee yoo kan sodaannete wanni hin jettu sin goddaatu jechuudha. Anyways jinni akkamitti heerumtee jettan haalli naan itti heerume akka tasaa wal agarre akkamitti wal argitan. Akkaataa tola jedhanii isaanii mubee jinni qarootti deddeebu maaliif yoo fitan Google keessa seentanii waa'ee jinniidhaa sirrii qoratanii baruu dandeessan jechuu barbaadeeti. Maaliif like background ya ummata sila amma sheekonni arra mana keetiin nagaafatan san mubaarak musamma isaan gaafii sanii fi isaaniitiif nan gaafanne beek. Itti nagaafatan deebii ummataaf akka ta'uuf daliila hojii fidanii dhugaadha wanni kun ni jira. Seenaa irratti illee ni jira dhugatti seenaa biliqiisillee dubbatanii akkana ture dur gaafa jaahiliyyaa jaanii dubbatan. Amma immoo warri galtee dubbatanii irra dhiifamaa wajjin an gidduu galuu barbaadu isa jedhu dubbatanii irra akkamitti wal bartan gabaabsiiti kanas nama nageenya dhageessaa ragatiteef akkamitti wal bartan. Mubee ammaanta deemanii bushaasharra akka barbaadde moo maali sila? Jechuuni ergaan tarbiidhaa wal beellamne dhumne kirkiriin barbaachuu qaba. Akkamitti wal bartan jinni baruu feena. It's okay. Duraan dursee jinni yaani tokkoffaa ammaantana amma social media irra jira. Akkitti wal barree anaa galgala deemu haflaa jechuun kayyaa like party irra anaa deemu harara waliin dhufne ani nagarree ture akka dingataa ceekuudhaan kana dhahee namni normaalatti amma gizee akkanatti namni waliin dhufu takka nama takka halaalatti firraayida keessaafuu warraas jiraatu keessa warri Saudi Arabiyaa keessa jiraatu ni beeka takkiin warri sheekota amma ni beekan maaliif jinniin ifa bahee akka ilma namaa san qaxitaan deemu maaliif akka qilleensaa yoo ta'e tarimoo takkiin immoo maqfii ta'ee deemaa jechuudha. So nuti ani halkan gizeen deemu waliin dhufne halkan kana gizee waliin dhufnu haala silaa inni itti wanni je'ee ceekur'aan. Ana mana duubaa immoo na duraan waan joosan hin fahamne. Samboda sheekatti gaafadhe jechuudha. Sheeka gizeen itti gaafadhu akkana jee gizeen tiimu wanna agarsiisuu ni dandeessa naan jee. Hin danda'a. Walaakin namni kuni nama ilmiiti. Namni ilmi stiil amangaa ammaan tanatti illee ni haasawu. Ni haasawu jechuun kiyyaa wal dubbisuu ni dandeessa wal ta'uu ni dandeessa. Walaakin bishar shartii takkaan yoo jinni islaamaa ta'e qofa. Jinniin yahudaa takkiin jinniin kaafiraa nama goddaati. Nama qaxxaati. Nama ilmoo namaa ni miiti. Walaakin jinni sirrii yoo taate ta muslimaa yoo taate nama miitu. Dhageessee خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي سبحانه وتعالى خغرتي جني في إنسي اللي أومه أكا إيسا غرتي ما جاني في ساك جبراني من دونه جبرت ربي عن جني يرمي أجندة أقول في متي الرمانة خيتي تخلين بروفيسور أجندة أقول فصلت لايف رياليتي جنون هاسوجر جالت الجري لأن
qabde eena qabde bultii jaarranne ee jaarranne ni jaalatta ana amni hin jaaladha ana raantana sheekootillee gaafadheetin jira ture foota naa deebisa gaafii xiyya maali dhugatti ilmoo irraa dhaluu waa'ee qunnamtii saalaa na gaafatanii turan miti duuba ilmoo irraa dhaluu ni danda'amu waa'ee sanaa dhiisiti waa'ee qunnamtii saalaa maaltu dhugachee miti amma wal fuutanii gaafii isaa dhaala leeysan isa wajji goote mongoone jeena gaafanne sheetichi goote mongoone naan jeebar jeebar sadiisi boo isani minna asirratti badiliti maali baruu kafeete sii bee baraan amma amma erga wal fuutanii guyyaa kudhan ayyee nikaanoo hin jiramoo gidduu keessan nikaan ni jiramoo akkasuma wal fuutan no nikaan ni jira eenyu kamaatii keessaa nikaasii hidhe biraazari wakiila godhee sheeticha na hidhe Biraazariin keemo? Yaa, maa biraazariin keessa akkasuma. Biraazariin keessa sirra jiru moo kabiyyee jiru? No, haas jiru deeggata deeme. Haas jiru. Amma deemeera moo sirra jira obboleessi kee? No, na bira jiru. Har'a giseen jiddaadhaa dhufu nagarre gaggeesseetiin jira ormootu ba'a. Isaa waliin turtee gaggeessitee amma obboleessi kee tun bilbila isaa fudhee naa kennitee keessaan naa kennitee bilbilee fi nikaa hidheera nikaa akkasii ni dhabdu jinniidha nama wakkaleeraaf hin jedhaa. Yaap, ni jae. Sheekichi immoo sheeka jinniiti moo sheekuma normaaliitu ni kaasinidha? No, normaal osoo hin ta'in sheeka warra ilmii qabanii waa'ee bishaanii tana olii gad oofanii siin jeetiin jiru. Waa'ee bishaanii. Sheekuma namaa jechuudha kan kaasinidha jinni wajjin. Yaa, ilma namaati. Ishi maarii maal sii kenne yookaan immoo nikaa maal sii kenne jinnichi? Daayimandii ta bishaanii. Daayimandii bishaanichaa nu agarsiisuu dandeessaa ree? As gubbatti viidiyoo waraabeen hin garsiisa huwaati. As gubbatti garuu hin baasu. Mara koo maan obbolaa keeti ilma namaati maa jinniin fidee sii kenne. Mubee obboleessummaa osoo hin ta'in waan asirratti namaaf masmuuhaa fi mamnuucaa jira. Waan silaasiif wani beekamta qaba waan dhorkamu jira ni beekta miti sanumaafuu hin danda'u. Yoo feetanii karaa feetan isin galchisuun danda'a allaqa. Baay'ee nama amansiisuuf illee hin Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Mesenjeraan na arguu dandeessaa? Yaa ni danda'a rakkoon qabu. Namatti agarsiisinsiin jedhee laayivii irratti. Namatti agarsiisinii miti tiktook irra mamnuu'a. Baay'ee aywa tiktook irratti mamnuu'a. Yaani eessaa fideenni daa'imman jechuun jabeenya birri miiliyonotaan biiliyonotaan gurgurama eessaa fidee sii kenna. No, miiliyoonaan osoo hin ta'in amma warra miiliyoonaan gurguru uummata agartee faranjii fi sheekota wanniidhaan waa'ee kana sirriitti si ibsuun ni danda'a warra sheekota jinni dubbisoo ta'e qofa miiliyoonaan gurgurama. Even hanga doolara miliyoona lamaa gurgurachuu dandeessi. Garuu warri gartee biyya keessaa kuma 500 doolara kuma 500 kuma 300 kan jiraame akka magaalaatti. Akkas. Siif galaa jira? Waa'ee jinnichi na beeku irratti immoo si beekanaan jette isuma dhuguma narree fadhee viidiyoo cufadhe ganama sila. Si beekanaan jette akkamittiin abaruu danda'e jinnichi? Ittiin hime haaseenaa xiyyaafite. Viidiyoos ni argamiti ma. Maal jettee? Ittiin hime. Addaan duraan si wajjin relationship qabaachuu ture jechuun akka waliin haasoyne akkasitti haatiqishoo rabshaa as gubbaa akka tureen tiimeetii ture maaliif nama jaalatan takka dhuguma tiimanii walis siqanillee dhugumaan namni walitti amajjii. Akkana jaalattee jaalala gaafatte itti himtee? Anaan jaalatee jaalallis gaafate bubaara. Anaas si gaafate? Maaliree? Anaas si gaafate? Maaliree jechuun ittiin himee relationship yeroo jettu namni asirratti waan biraa sooshaal miidiyaa irra jirra haadha koo. Maal itti himtee jinna ana na baruu dandeelaa fakkoo maal? Ragaa dhabu gaafa sana bultii sanarratti sharxii si godhe ati dhala afur baree jettee si dhiise itti heedha kana. Kanatti Ayete akka eetti beetiin jiree. maal jedhe yeroo ati itti himtu? Waa'ee kooti. Waa keetii osoo ta'e si jambar jiru san kan kee dura nan galchu nan je. Nan galchu. Yaa. Amma ishi jireenyi immoo akkamii sitti toleera? Anaaf isa gaa. Sitti tolee jira? Hedduu ta'a. Amma sii teelaa jireenyichi. Wanti si kaffee hin jiru? No, wallahi nan kaffana. Maal gammachuun isa qabu. Gammachuu qabda jechuudha wajjiniin. Yaa. Ishi. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessa naa barreessaa.